guyyaa kaan gurbaan mirqaanee ta'ee ganda farshoo dhaqee jechuudha. Odoo farshoo jiruuti mirqaanni ganaa odoo irraan cabin tiriikni jidduu tanatti irra dhaame. Gizee dhaamu haati manaa faanusa shiddee faanusa qeessee jechuudha. Faanusa san odoo wanti yoo faanusa fayyadamu jiraniiti akkuma takka garaan saahun isa teessisuudhaaf gigiisaa takka eegale. Gigiisaa tana keessa amma ka'eeti inni hara mana fincaanii deemuudhaaf paatirii isa fe'isa paatiriin qabu. Amma sani saayimni isaa keessa cinaa taa'u aboo ka'eeti faanusuma kana fudhadhuuti hara mana fincaanii san deemi. Asif irratti gadi hin dhiisinii gizee joon haadha manaa gaafatee haati manaatis fudhadhu eega si teessuuf deemi dafiitti dhaqqabiin jetteeti hayyama kan ta'ee fi faanusa san fudhatee mana sagaraas dhaqee jechuun mana fincaanii kana. Gizee mana fincaanii kana dhaqu ol dabreeti faanusa kana lafa kaa'eeti isaa gattaa isa garaarra faanusni kun itti as dhihachaatuma dhufu. Numa laala amrii akkamii faanusni ittuma as deemu. Oduma jiru isa jala gizee dhiyaate inni ol utaaleeti faanusaas dhiitee iyyansa gadhiisee ummata keessa seene. Ummanni isaa afaan fiiganii maali gizee jedhanii yaaboo faanusni barna afaan as fiigu jira. Khanii kaa'ee faanusni lafarraa kaa'ee faanusuma namatti as deemu tokkaatuun agarre. Tun amrii birooti. Mee deemaa laalaa gizee jiru gandi paatirii ganda keessaa barbaaddatee gizee dhufanii ilaalan. Lakkaan faanusa maalirra kaa'anii beektaa? Qocaarra kaa'anii.